Abbichi mana nyaataa kiilooleeti. Eshi. Birriin nyaatamee biizinasii jedhanii nama harkaa fuudhanii birriin nyaatamee birrii doolaara 111 doolaara. Gara miliyoona birrii Itoophiyaa gara miliyoona 18,000ti. Dhiira miti waa'ee haadha manaa haasa'uu hin danda'u. Garuu isheetu kanarraan kana fe'ee ashitti ilaamee obboleettii koo kan facaasan hammatu kan facaasti hamta si galee kan facaasatte in hammataa si jechuu barbaada sirriitti irratti qophaa'ee kottu ragaa kee qabadhuuti si galee kan facaaste in hamta. Abbichi mana nyaataa kiilooleeti. Eshi. Birriin nyaatamee biizinasii jedhanii nama harkaa fuudhanii birriin nyaatamee birrii doolaara 111 doolaara. Gara miliyoona birrii Itoophiyaa gara miliyoona 18,000ti. Eshi. Birriin kun hundi hin deebine waggaa 2 keessa jirra osoo gaafannu riisiitii qabna seeraan qabnee jirra. Garuu birriin kun haga ammaa nu deebi'uu hin dandeenye akkas. Abbo kun namichi kennaa miti kan nyaatame kana himte sani. Kan nyaatamillee kenna kanaan dura sitti himee tureeyyuu. Amma yaadadha. Sila hoteeluma ijoollee wal geeffattu ka koofiyaa dhedheeraa godhatan tokko moo? Yaa hoteeluma jennee nama hoteeluma jennee. Asli namni nyaatame nama jajjaba nama guddaa gooda himna na himtee turte. Anu membega, anu yung bega, cuma jangan curi yang mungkin. Ya, anak sorka kiyamana nyata samfide nama kana Oromo walbar dujade ni anak sorka kiyamana nyata samfide walbar sise. Oke Oromo dah jade walitti diasani beri agana kau kana jedhutti nyatame ani yuf kamfata ture waggaa meeqa guutu. Nah kasi namni ka warri nyate warra Oromo ma gara Wallaggaa san na fakkaatani. Karena nyatame ijoollee mateen ijoollee baaleeti. Akkamitti dha kanatti maqaa nama tokko akkasii balleessi na duukaa haasofteetta. Anaan na beekta wal beenna tarii kastamanii koo ta'uu dandeessa na beekta ana natti wal lakkooftee laatte qabda. Moo abbaa manaa kootu wal lakkooftee laatte qabda. Cubbuu sitti hin ta'u miidiyaa gatii qabaataniif akkasiin haalaafuun sirriidha akka harree. Haaxinnaatu malee miidiyaa qabnaa barnu. Baay'een gadda baay'ee nama gaddisiisa Oromoo dhugaan isiniin jedha lola daadoo kanatti an baay'een gadda. Miliyoona 18 iji kee argeen beeku. Utuu miliyoona 18 agarteeti. You cannot go Cairo, Habibti. You cannot go. Why you go there? Baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama hamma kana በጣም ነው የሚያሳዝነው. baay'ee nama gaddisiisa. Ani haadhas Boris dubartii cimtuu. Sigalee ijoollee koo agartee akka xiyyiitii sammuu isaanii hin dandeessu dhugaan sin jedha. You cannot. You cannot. Hin dandeessu. Never. Ugawa kayo si in dandeessu garuu promotion na hojjetiif baay'een gammade beekta promotion akkasii hojjechuu kee baay'een gammade guddaa galatoomii thank you so much waa'ee kana immoo ijoollee 25 sitti haasofsiista si galee namoota akka Nasriyaan Olee namoota akka Kiyaar Bashir namoota akka Milkii namoota akka Nasru gammee ijoollee tiktookara isirraa gamuulu amma dirqama maqaa balleessuu gatii ta'ee fi bakka maal taaree akkamitti wal bira hafnare manni nyaataa tokko yoo bade manni nyaataa tokko siriyaadha wal duukaa deemuu qabna maal eessatti wal been maa jechuudha. Excuse me? My tool. Miliyoona tokko farkaat argitee beektaati cash miliyoona tokko argattee beekta jekeeti. Miliyoona tokko argattee beekta. Ganaa deessaa bar ganaa ijoollee dhaltaa bar ganaa jireenya jiraattaa bar nama sakaaluun hin danda'amu akkasiin hidhadaaseen kan nama biizinasii hojjetu karaa irraatti daddarbattanii. Si mucaa eessa akka ta'e dhaqiitii gaafadhu. Kararaan si korsiisa malee karaan nana gorsuu hin dandeessu. Never. Never. About your promotion, thank you so much. Sigalee? Dhaloota koo gaafadhu, guddisa koo gaafadhu. Intala eenyuuti jedhe? Kan eenyuuti jedhe? Maal hojjetaa turte jedhe? Eessaa dhufte jedhe? Sigalee akkamitti barte jedhe? Na ilaaltee yoo goote malee si ilaaliin godhan. You get my point? Sigalee? Na ilaaltee yoo goote malee si ilaaliin godhan. Kaayyo karoora koo sirriitti bareechee miidhagsee kan hin beeku. Ijoollee durbaa meeqa akka isaan of ajjeesan gootan. Ijoollee dubartii meeqa, ijoollee dhiiraa meeqa sooshaal miidiyaa irraa akka isaan badan gootan. Akka isaan amantaa jijjiiratan gootan. Bollatti qileetti gad darbattan. Namaaf karaa isinii to'an isin argeen beeku abadan. Dubartoota akka keetii jechaan fokkattu. Anaa nu kabanu yookiin immoo anaa oduu odeessu namni tokko nan beeku.
Sabni Dubai ijoolleen UAE keessa jirtu gadi baatee ragaa naa ba'uu hin dandeesse jira. Kanarraan kana ani nama nan gargaara jechuun barbaadu. Nama gargaareera jechuun hin barbaadu. Garuu kennee malee fudhadhee hin beeku. Ammayyuu waaqayyo kana caalaa naaf haa kennu. Ameen jedhaa warra sira jirtan immoo. Kanarraan kana fe'ee ashitti ilaamee obboleettii koo kan facaasan hammatu. Kan facaasti hamta. Si galee kan facaasattee hin hammattaas hin jechuu barbaada. Sirriitti irratti qophaa'ee kottu ragaa kee qabadhuuti. Si galee kan facaastee hin hammatta akka ajaa'ibaatti hammatte. Ani intala Oromooti malee hattuu miti. Si galee muuzeemii Oromoo maal hojjedhu jedheen bana malee si galee maal hojjedhu haadha yoo maal hojjedhu naa wayya haadha ijoollee koo akkamittiin qeeyyabsiisa haadha maal gochuu naa mala haadha maal gochuun jedhee piroograamii koo baasatee qoccadha malee in my life for the first time akkasti gadi ba'ee gaafa nama duukaa haasa'u haadha. Yoon afaan koo keessa kiisii koo keessa baasee si kenne malee namni tokkoon kennaa kenne kennu beektu. Sheetti kan isin timu barbaada jala mureecha. Salphoo akka keetiif immoo jecha gaafuma si arguun sitti menaa wayya. Asirratti bada haasa'uun barbaadu. Digriif maastarsii nama gaafatu arraba nama arrabsuun baalagee addaggee ta'u ija nyaattee ta'u qofa. Garuu dhugaan namaa gaafa akkas ta'u beektaa hamma borga'uutti maal taatu sa'aatichi akkas lafa galagalee sa'aatichitu saffisee dhufeeti baay'ee natti tole. Nama 5,000 gidduutti maqaa kiiloolee balleessu jechuun biizinasii dhaabuu ni bara. Promooshinii naa hojjetteef galatoom. Thank you so much my love. Promooshinii naa dalagdeef galatoom. Promooshinii kiilooleef dalagdeef galatoom. Aadaa fi dagattee sana marqaa marqee si agarsiisee bara. Biddeen toshee si agarsiisee bara. Kadhadhee miti bara. Bexaan ጎበዝ እናት ነኝ dubartii cimtuu haadha gaariidhaan beektaa dhaqi ijoollee koolaa seenaan taane hojjettee akka ijoolleen koolaa dhaniif taata taana never ever waan nama dhibu badee dhamee nama badu miti aan si galee easy way badee danaa yoo namni naan jedhe easy way maxxafaa ayina ሰው አይደለሁም you have to know gaaf tokko tu bilbiltee nan haasofsiisin gaaf tokko tu nan gaafatiin abbaan dhimmaa naa gaafatu who are you anchi maal nash ati eenyudha moo miidiyaan gatii siin harka jiru maqaan Oromoo baduu qaba maqaan dirjitii Oromoo baduu qaba Oromoon hojjechuu qabu ijoollee keenya guddisuu hin dandeenyu hin barbaaddu si galee engadda mucaa murtii guutoo jedhan waan isin gootan barre bar haadha moo Oromoo ani moo ani badee dheettee nama baduu danda'u ni bar sooyyee utuun ilaalin abjuu ishee ilaalta sooyyee utuun argin gorsa ishee qoofta si galee utuun ilaalin qooftaa siin jedha gorsa ishee barumsa barachuu na duukaa ooluu fi barumsa barachuu si barbaachisa dhugaan siin jedha daqiiqaa sakandii tokkotti taasisee jenna jireenya kee jijjiiramee deebi'achaa hojii kootiif haasaa kooti you have to know. Kanaafi mana Dr. Asli takka qopheeffattetti diggisiisaa qabannachuu irratti walitti dhiyaan. Dhageesse gaarwacha ayyaan fartoo daawullaa'uunidhaan. Si galee abbaa dhiisanii ilmattu taaluuni cubbuu. Isa anamma dhiira miti waa'ee haadha manaa kee haasa'uu hin danda'u. Garuu isheetu Sooyyee na dhagahime sooyyeetti hin dawwalinaa qoya dhageeffadha. Sooyyee. Waa'ee dhiiraa kana taasisaa. Oh please. Sooyyee meena dhageeffadhu asii gabaasa. Sooyyee. Asli na dhaggeeffadhu si dhaggeeffadhu. No. Qoya ana sii sirreessa. Wallaa ana sii sirreessa dhaggeeffadhu. Na dhaggeeffadhu. Sooyyee. Dhagaartaa. Sirriitti. Ishi. Amma dhaggeeffadhu. Himatamtuu sii miti. Kawanni kun harkatti na itti kenne abdiidha. Ka himate mootu kawaane jalaa badan jedhe paayileetidha. Atii fi kiilolelleen hamzalleen aashittilleen waan kana keessaa baya dubbii darbaa walitti dubbatanii uummata isin jaalatullee wutti mufachiisina. An abdii fi paayileetii walitti fidaa isiniin jedhe akkatti ofirra cufte hoo isa dhugaa. Akka uummanni si waraabee dhageeffadhu haasaa darbaa samiira keessa galtee dubbattee uummanni viidiyoo koo waraabee akka dheengada maammannuuritti caafii qabatee uummanni durii akkasitti duulamullee hin barbaadu akka majaasii qaba obboleettiiti. Eega mineena 18 na jalaa bade jedhe abdii biratti bade jedhe abdii fi paayileeticha yoo walitti fidee karmatti yoo gabaabsine yoo waan kana keessaa isin arfan yoo baatan sooyyee fi kiilolee fi hamzaan ashitti yoo bayanoo. Akkati si taya. Maal jedhe? Caalbaasii mati bichi malee maal sila ganama naa ta'e deen furanne ana obbo Asli irra deddeebitan malee. Nagaatti. Hamzaa yoo nuu fiduu dandeettaati paayileetii. Gaafadheetiin sa'aasaa anuusitti marakkoon qabu yoo miti akka inni reedii jiruu fi maal akkasitti gaafadheetiin anuusii dawwala. Kan rakkoon qabu tagara saniitiin akkasii haga asirratti yoo tasa afaan waliin nu dogongoree sooyee dhiifaman siin ja'a namoonni as jala jirtan hundinuu hayoonii fi faalla nuu battanillee dhiifama hundi keessanooyi gara kaaniini bal'inaan walitti dachaana sooyee as keessatti yoo tasa afaanii walitti dogongoree dhiifama akkuma jirutti
daawwattoota keenya kabajamoo asli yaada kennannu. Mee osoma sooyi kiyam zalleen jira yaada takka. Paayileetiin ganda maayii miti maal godhan finnu hin dhufuuyyu. Nu bira jira seetii kenna faamiliidhaan. Hin finnuyyuu. Yoom fidin maaltu dhufu? Faamiliidha barnu yoom fidin maaltu dhufu? duraan kamaayii miti taane akkamitti bira gosadde amanee nu kennan. No, isinitti hin kennine isinitti ni manne nu yaadeemne gabbaane nu dabbaree das nu jedhee jechuun birriin kennamuu dinnaan bakka akkanuma gabbaane fiduu dhabuu mirga hin qabnu. Hin dandeenye moo hin dandeenye raabar. Kana hundaa gaafii hin finnu barbaachisaa taana.